Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee isinitti deebinee jirra hanga xumuraatti waliin tura. Godina Wallaggaa Bahaatti balaa tiraafikaa mudatee lubbuun namoota 26 darbuun himame. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa Gudayyaa Biilaa Ganda Ifaa Biyyaatti balaa tiraafikaa har'a gurraandhala 4 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mudateen lubbuun namoota 26 darbuun himameera. Konkolaataan deddeebisa uummataa Taataa jedhamu magaalaa Shaambuu irraa gara magaalaa Finfinnee imalaa ture kufee garagaluudhaan miidhaa kana kan qaqqabsiisu itti gaafatamaan nageenya tiraafikaa godina Wallaggaa Bahaa Inspektar Asnaaqaa Masfiin himaniiru. Balaa kanaan lubbuun namoota 26 battalumatti yoo darbu kanneen lubbuun isaanii darbeen alatti namoota 42 irra miidhaan qaamaa cimaan qaqqabuun akkas yaalamaa jiraachuu himameera. Lakkoofsi namoota lubbuun darbanii dabaluu akka danda'u kan eeran Inspektar Asnaaqaa Masfiin ka'umsi balichaa qoratamaa jiraachuus dubbateera. Magaalaa Jimmaatti beenzilli seeraan alaa liitirii 5,000 ol to'atame. Magaalaa Jimmaatti beenzilliin seeraan alaa liitirii 5,200 ol to'atamuu qajeelchi poolisii magaalichaa beeksiseera. Boba'aan kun guyyaa keessatti seeraan ala wayita daddabarfamaa ture to'atamuu qajeelchi poolisii bulchiinsa magaalaa Jimmaatti itti gaafatamaan diviizhinii miidiyaa fi kominikeeshinii itti aanaa Koomaandara Gazaanyaa Ogichoon himaniiru. Beenzilli magaalaa Jimmaa iddoo Yetebaabaruut jedhamutti to'atamuus himameera. Itiyoophiyaan lammiilee Suudaan kibbaa 644 carraa barnootaa kennite. Itiyoophiyaan bara barnootaa 2024-25 lammiilee Suudaan kibbaa 644 carraa barnootaa bilisaa kennuu ibsameera. Lammiileen 577 carraa barnootaa digirii jalqabaa fi 67 ammoo digirii lammaffaa kennuu ishee Suudaan kibbaatti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Naabil Mahaddiin ibsaniiru. Carraa barnootaa bilisaa kun hariiroo biyyoota lamaanii caalmatti kan cimsu ta'uu ambaasaadar Nabil himaniin Ministeera barnootaa ol aanoo saayinsii fi teeknooloojii Suudaan kibbaatti Daayirektarri Jeeneraalaa barnootaa fi leenjii Piroofeesar Toochi Laayim carraa barnootaa Itiyoophiyaatti lammiilee Suudaan kibbaaf kenniteefis galateeffatan. Bakka bu'oonni barattootaas carraa barnootaa bilisaa kennameef kanatti gammachuu isaanii qaban himataniiru. Yaa'ii gamtaa Afrikaaf qophiin barbaachisu xumuramuun himame. Yaa'ii idilee 38ffaa hooggantoota gamtaa Afrikaaf qophiin barbaachisu taasifamuu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa beeksise. Itiyoophiyaan gidduu gala Afrikaa akka taatu sababoota taasisan keessaa Itiyoophiyaan teessoo gamtaa Afrikaa fi dhaabbilee idil addunyaa hedduu ta'uu isheeti jedhan. Magaalaan Finfinnee magaalaa Niwuyoorkii fi Jeneevaatti aantee giddu gala teessoo dippiloomaasii addunyaa sadaffaa ta'uu ishee himame. Yaa'iin idileen 38ffaan hooggantoota gamtaa Afrikaa fi walga'ii idilee 46ffaa mana maree hojii raawwachiiftotaa karaa kanaas keessummoonni hedduun kan irratti argamanidha jechuun dubbatame. Hooggantoonni biyyoota Afrikaa ministeeronni dhimma alaa jilli hooggantoota keessummoonni affeeraman dabalatee keessummoonni 15,000 ol yaa'icha irratti ni hirmaatu jedhamee eegama. Gaazexeessitoonni 1,000 ol yaa'icha gabaasuuf eeyyama argachuu tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen himeera. Taa'ii guddaa kana milkiin keessummeessuuf qophiin barbaachisu hundi xumuramuu eeree qaamoleen dhimmichi ilaallatu leenjii fudhachuudhaan hojii eegaluu ibsaniiru. Keessattuu yaa'ichi nagahaan akka xumuramuuf humni waloo nageenyaa fi tasgabbii qophii teeknooloojiin deeggaramee fi bobbii humna namaa adda taasisu himeera. Haga xumura yaa'ichaatti lammiileen Itiyoophiyaa hundi tumsa barbaachisu akka taasisan waamicha dhiheessaniiru. Farri shororkeessaa humna addaa dirqama kamiyyuu haala qilleensaa kamiyyuu keessatti raawwachuu danda'u ijaaramuu isaa ajajaan humna samii bu'aa fi koomaandoo Leetanaal Jeneraal Shumaa Abdataan himaniiru. Ajajaan kun miseensota humna addaa leenjii xumuran haasofsiisuun leenjitoota koomaandoo sadarkaa Star Wing qaqqabaniif goflaa abbaa urjii uffisaniiru. Miseensonni farra shororkeessummaa humna addaa leenjii addaa fi walxaxaa fudhatanii qophaa'aniif humna isaa xumuraa biyyattii waan ta'aniif wanti baay'een akka isaan irraa eeggamu hubachiisaniiru. Qormaata kamiyyuu dhuunfaniis ta'ee gareedhaan darbuun ergama biyyaa kennamu raawwachuudhaaf qophaa'uu akka qaban himaniiru. Dugduuba bitaa fi mirgaan qilleensarraa bu'uun wiirtuu diina barbadeessuu kutaa raayyaa kan biraa injifachuun gahuu akkasumas biyya keessattis ta'een biyya alaatti maastar maayindii uummataa fi biyya shororkeessu rukutuu akkasumas dirqamoota kutaa kana keessaa kan eeramanidha jedhama. Kutaan kun dandeettii kana sadarkaa ol aanaatti akka qabaatu ta'ee ijaaramuu isaa Leetanaal Jeneraal Shumaan ibsuu isaanii fuula marsariitii raayyaa ittisa biyyaarraa argameen ni adde. Ministeerri dhimma alaa fi tumsaa idil addunyaa Ruwaandaa Oliiviyeer Jaan Paatrik Finfinnee galaniiru.
Ministeerri dhimma alaa Ruwaandaa buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee wayita ga'an ministeera dhimma alaatti Daayirektarri Jeneraalaatiin dhimmoota pirootokoolii Dr. Aziizaa Galataa simatamaniiru. Ministeeronni dhimma alaa biyyoota garaagaraa walgahii mana maree hojii raawwachiisaa gamtaa Afrikaa 46ffaa irratti hirmaatan Finfinnee dhufaa jiru. Walgahiin idilee mana maree hojii raawwachiisaa gamtaa Afrikaa 46ffaan gurraandhala 5 fi 6 akkasumas yaa'iin hooggantoota gamtaa Afrikaa 38ffaan gurraandhala 8 fi 9 bara 2017 magaalaa Finfinneetti ni taa'ama. Yaa'ii kana milkaa'inaan keessummeessuuf qophiin hundi taasifamuu isaa tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa har'a baaseenis himeera. Keessumoonni 15,000 caalan yaa'ii kanarratti ni hirmaatu jedhamee akka eeggamu simateera. Godina Salaalee aanaa Yaayyaa Gullalleetti abbootiin seeraa torbaanota dura humnoota mootummaatiin reebichi irratti raawwataman ammallee yaaddoo nageenyaa qabaachuu himataniin. Manni murtii waliigalaa Oromiyaa ammoo hojii keessanitti hin deebitan taanaan hojii irraa isin geggeessina ittiin jechaa akka jirus keessaan dubbataniiru. Yakki kun erga irratti raawwatamee booda waajjira abbaa alangaa godina Shawaa Kaabaa fi qajeelcha poolisiitiif eeruu galchanii jechuun kennuun abbootiin seeraa kun himaniiru. Qaamonni yakka kana nurratti raawwatan ragoota namaa keenyaa nu jalaa sodaachisaa waan jiraniif karaa poolisii aanichaa dhihaatanii jecha ragummaa isaanii akka kennan taasifaman jedhan. Haa ta'u malee namoonni yakka kana raawwatan ammallee to'annoo jala hin oollee fi aanicha keessatti kan argaman ta'uu abbootiin seeraa kunneen himaniiru. Abbootiin seeraa kun bilbila dhuunfaa keenya irratti nuuf bilbilamuudhaan doorsifni nurratti taasifamaa waan jiruuf hojii idilee keenyatti deebi'uuf yaaddoo jabaa qabna jechuunis kaasaniiru. Pireezidaantiin mana murtii ol'aanaa godina Salaalee immoo amajjii 27 bara 2017 irraa eegaluun hojii seenaa nuun jedhan kan jedhan abbootiin seeraa kun isaan immoo iyyata yeroo barreeffatanitti doorsifamaa jiraachuu himaniiru. Kana malees manni murtii waliigalaa Oromiyaallee jijjiirama isiniif hin raawwadhu yoo barbaadan hojii gadi lakkisuu dandeettu nuun jedhan jechuunis dubbateera. Yeroo doorsifni kallattii fi alkallattiin nurratti raawwatamaa jiruu fi nageenya keenyaaf wabii hin qabnetti hojii irraa ari'annaa jechuun sodaa keessa jirra jechuunis kaasaniiru. Torbaanota dura abbaa seeraa Jenanuus Nagaasaa jedhamuu fi Qananiisaa Kabbabaa'u kan jedhaman humnoota mootummaan erga hidhamanii booda abbaa seeraa Jenanuus Nagaasaa jedhamu irratti reebichi ulfaataa raawwatameen miidhaan qaamaa cimaan akka irra gahee gabaafamee ture. Barsiiftuun barattuu ishee waggaa 8 taate waraantee ajjeesuun naasuun uumame. Kooriyaa Kibbaatti barsiistuun barattuu ishee sadarkaa 1ffaa fi umriin ishee waggaa 8 taate waraantee ajjeesuun biyyattii keessatti naasuu guddaa uumuun himamaa jira. Barsiiftuun dubartii ganna 40 keessa jirtu giddugala magaalaa Dewaajoon keessatti barattuu kana waraanuu ishee jecha kenniteen mirkaneessuu poolisiin beeksiseera. Intalti kun wiixata kaleessaa akka biyyattiitti sa'aatii naannoo 9 irratti gamoo mana barumsaa kutaa 2ffaa irratti waraanamtee erga madoofteen booda kan argamte yommuu ta'u hospitaalatti du'uun ishee mirkanaa'eera. Barsiiftuun kun mucayyoo madooftee turte cinaa teessee kan turte yommuu ta'u isheen poolisiin tarii ofumaan of waraantee ta'a jedhee yaadaa ta'am jechuudhaan mucayyoo cinaa akka turte himteerti. Itti aanaan pireezidaantii Kooriyaa Kibbaa Chooyi Saangmoo kibxata har'aa dhimma kana akka qoratamu ajajuun akkasumas taateewwan akkanaa lammata akka hin mudanneef aangawoonni tarkaanfii barbaachisoo ta'an akka hojiirra oolchan gaafatanii turan. Jiraattonni naannichaa seensaa mana barumsaa kan kibxata har'aarraa kaasee cufameera abaaboo fi ashangulliitii kaa'aniiru. Barsiistuun kunis muddee 9 dhiphina sammuu qabaachuu eeruudhaan boqonnaa ji'a 6 gaafattee kan turte yommuu ta'u garuu boqonnaa guyyoota 20 booda erga doktorri hojiif ga'umsaa qabaachuu ishee mirkaneesseef booda gara mana barumsaatti deebitee jedha waajjirri barnoota Addawaajeen. Barattuu kana waliin hariiroo homaa kan hin qabne qondaaltonni kunniin himaniiru. Taateen ajjechaa kun osoo hin mudatin guyyoota muraasa dura barsiistuun kun amala dheekkamsaa agarsiisaa kan turtes dhagahameera. Qondaaltonni waajjira barnootaa 2 wiixataa kaleessaa ganamaa guyyama taateen daa'imti kun itti wareegamte sana taatee sana qorachuudhaaf mana barumsichaa kana daawwataniiru jedhameera. Hamaas rakkoo Israa'el uumte himachuun butamtoota gadhiisuu dhaabuu ifa godhe. Dubbi himaan damee waraanaa Hamaas sagantaa butamtoota Israa'el gadhiisuu yeroo biraatti dabarsuu ibsa godheera. Kanaaf ammoo sababni Israa'el adeemsa waliigaltee dhukaasa dhaabuu sarbuutii jechuun dubbate. Akkaataa sagantaa qabameen jiruun sanbata dhufu butamtoonni Israa'el 3 ni gadhiifamti. Israa'el ammoo hidhamtoota Filisxeem hedduu ni gadhiifti jedhamee eeggamaa jira. Ministeera ittisaa Israa'el kaantis ibsi Hamaas kun waliigaltee dhukaasa dhaabuu guutumaa guututti kan diiguudha jechuun komateera.
Michuu Israa'el kan ta'e pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp butamtoonni Israa'el Gaazaa keessatti ugguramanii jiran hundi sanbata dhufu yoo gadhiifamuu baatan waliigalteen dhukaasa dhaabuu kun ni haqama jechuun kaaseera. Onkololeessa 7 bara 2023 guyyaa Hamaas haleellaa tasaa Israa'el irratti raawwate namoonni butaman 73 fi waggaa kurnan dura kanneen butaman 3 ammallee Gaazaa keessatti ugguramanii akka jiran himatama. Tiraamp gama isaatiin butamtoonni hundi gadi hin dhiifaman taanaan balaa guddaatu uumama jechuun dhaadate. Hoogganaan UN Hamaas namoota butee qabatee gadhiisuu akka itti fufu gaafateera. Hoogganaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Hamaas namoota butee qabate gadhiisuu akka itti fufu gaafate. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyoo Guterres diinummaa Gaazaa keessatti balaa guddaa fiduu deebisee jalqabuu irraa of qusachuu qabna jechuun kaaseera. Barreeffama toora X irratti barreessaniin akkas jedhan Hamaas namoota butee qabate gadhiisuuf haaluma karoorfameen akka itti fufu waamicha koo nan dhiyeessa jedhame. Akkasumas gama lamaaninuu waliigaltee dhukaasa dhaabuutiin guutumaa guututti bitamuu akka abboomanii fi marii deebi'anii jalqabuufis akka qaban akeekkachiiseera. Siriilaankaa guutuu biyyattiitti ibsaan badee jennaan ministeerri Qamalee Komatuun himame. Biyya Eeshiyaa kan taate Siriilaankaatti ibsaan guutumaa guutuutti baduu walqabate ministeerri biyyattii Qamalee buufata humna ibsaa kibba Kolomboo seente jechuun komate. Biyya galaanaan marfamtee fi uummata miiliyoona 22 qabdu kanatti ibsaan suuta deebi'aa jiraachuu himameera. Aanga'oonni biyyattii dursa dhaabbilee fayyaa fi bishaan qulqulleessaniif kennaniin dubbateera. Ministeerri Enerjii biyyattii Kumaraa Jaayakoodii gama isaaniitiin yaada gaazexeessitootaaf kennaniin Qamaleen utubaa guddaa ibsaa baatutti bu'uun humni akka wal hin madaalle gooteerti jechuun komii kaasan. Ibsaan dilbata darbee sababa Qamalee kanaan dhaame sa'aatiiwwaniif osoo hin deebi'in hafeera. Uummanni biyyattii ta'ii mudatetti qoosaa jiraachuus dubbatamaa jira. Namni Maariyoo Naawfaal jedhamu yaada isaa X irratti maxxanseen Qamalee tokko jeequmsa guddaa jechuunis dubbateera. Yeroo waa'ee bu'uura misoomaa itti yaadnu miti kunis jechuunis komii qabu kaaseera. Gaazexaan Deeyilii Miirar gabaasa wiixata baaseen amma dura injiinaroonni mootummoonni dhufaa darbaa baattuu ibsaa gurguddoof eeggannoo akka cimu ta'uu baannaan ibsaan deddeebi'ee akka badu akeekkachiisanii akka turanis gabaaseera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenyaa oduun ammaaf qabanne kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii.